Nina, Let go of me. Nadish, What? maal taate? बहुत मजा आया होगा. Haalaan sitti tole miti? बहुत मजा आया होगा मेरा. Haalaan sitti tole, onnee kiyya cabsite? 6 दिन लड़की. Guyyaa jaha keessatti intala argadhaa? तुम Waaw! दोनों को तो अवार्ड मिलना Isin lamiin badhaasa argachuu qabdan. Haalaan nama tola Rohit, haalaan nama tola. Na dhaga'i. No, you listen to me. Ati na dhaga'i. मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझ Ana kiriyaa kiyyaatti si ilaalee iccitii onnee kiyyaa sitti hime. Ati ammoo maal goote? सब कुछ बता. Isa deemtee wanta hunda itti himte. Kun ammoo जो सबका भगवान बनना चाहता nama hundaaf waaqa ta'uu ka barbaadu. Inni yaade है से प्यार तो नहीं करता. anneenaa jaalachuun hin danda'u. Garuu ishii jaalala soqee fi kennuufii qaba jedhe. ने जाके तुम्हारा दरवाजा. Erga ishii inni deemee balbala kee qo'e. तुम्हारी ये दोस्ती. Rohit, hiriyummaan kee kun hiriyummaa miti jaalala naan jette. Eegas ammoo tole jetta. Nama akkamiiti ati? तुम जो अपने दिल की बात नहीं समझ Haa dubbii onnee keetti si hin galle. Dubbii onnee keetti kan beekne. Si jaaladha anneenaa. Kun ammoo dhugaadha. Lakki kun dhugaa miti. नहीं है. सच ये है. Kun dhugaa miti dhugaan kana. तुमने मेरा दिल तोड़ा. Ati onnee kiyya cabsitee jirta. Onnee kiyya mufachiistee jirta. मैं जानती हूँ. Ani hin beeka. पहले मेरी जिंदगी में Jalqaba jireenya kiyya keessatti sheequmsi hin jiru ture. Gammachuun hin jiru ture. Garuu hiriyaan qaba ture. Har'a मेरा वो दोस्त भी है. ati hiriyaa sanillee narraa fudhatte. Isin lamiin. Na dhaga'i neena. No. Hin ta'u. Waan sin jedhe dhaga'i. मैं कुछ सुनना नहीं चाहती. Waan takka dhaga'uu hin barbaadu. Homaa hubachuu illee hin barbaadu. Maaloo भगवान के लिए मुझे rabbii jedhiiti kophaa kiyya na dhiisi. Maal gochaa jirta? नैना Neena, काश मैं तुम्हें बता सकता maal qaba silaa sitti himuu danda'e hangam takka akka si jaaladhu. Obsi yeroo tokko si jaaladha. आई लव यू Haalaan si jaaladha. Neena, और लिखा है asirratti barreessee jira. यू एंड Si jaaladha. मैं आंखें बंद करता Hoggaa ija kiyya cufadhu sima argaa. हूँ आंखें खोलता हूँ Hoggaa ija kiyya banadhu देखना चाहता हूँ si arguu barbaada. तुम पास नहीं होती तो Ati मैं hoo चारों तरफ महसूस करता हूँ ana bira hin jiraatin karaa afreeninuu akka ana cinaa jirtu natti dhaga'ama yeroo hunda. मेरे नैना Ijji tiyya मेरी नैना को ढूंढती ija tantee soyti. इसे प्यार का हो Kana jaalala jedhiin yookaan maraatuma मेरे दिल की धड़कन yookaan ammoo dhahannaa onnee kiyyaa मेरे लिए एक ही बात anaaf dubbiin tokkuma. प्यार तो बहुत लोग करते हैं Namoonni hedduun ni jaalatu. लेकिन मेरे जैसा प्यार कोई Garuu jaalala akka kiyyaa namni tokkollee jaalatuu hin danda'u. Maaliif hoo jettee nama hunda bira ati waan hin jirreef नहीं तुम्हें भूल नहीं सकता मैं ansi digachuu hin danda'u neena. तुम्हें भूलना ही नहीं चाहता Ansi dagachuu illee hin barbaadu. Ati tiyya मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगा an umrii kiyya guutuu si jaaladha. प्यार करूंगा Hanga du'utti illee si jaaladha. उसके बाद San booda illee si jaaladha. ये Kana ये सब kana hunda उसने इस डायरी isattu barreesse yaadannoo kana irratti. Rohit दिल कैसे दुखा सकता akkami onnee kee si mufachiisa. कितनी खराब Si राइटिंग है तुम्हारी barreeffamni harka keetii ammoo hin bareedu. Aman, हाय haay, ये सब मैंने kana hundaan नहीं तुमने नहीं लिखा ati hin barreessine ana dubbate. अगर तुम लिखते तो यही लिखते ना Ati silaa barreessite kanuma barreessitee miti dubbii onnee keetii waan dubbadhe maal rakkoo qaba. वैसे भी लड़कियों को ये बहुत अच्छा लगता Shamarran ammoo waan kana haalaan jaalatan anillee sanuma godhe. है ओके Ati nagaa qabdaa? टाइम दिस विल मेक अप Bilbila bilbilachuu barbaadaan. नैना. Neena Sorry mom. dhiifama harme. Haalaan halkanaa'ee miti haa deemnu. तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ. Waa sitti himuu barbaada. Na dhaga'i. Lakki. Neena देखो बेटे, laal intala tiyya. हर रिश्ते को पूरा करने के लिए Firummaa hundaa galmaan ga'uudhaaf मोहब्बत के साथ jaalala wajjin की भी जरूरत होती humnallee nama barbaachisa. Jabeenyallee nama barbaachisa. है. मेरे पापा हमें बहुत प्यार करते Abbaan kee haalaan nu jaallata. हैं, लेकिन वो कमजोर थे. Garuu inni nama dadhabaa ture. हमें छोड़कर चले गए. Nu dhiisee deeme. ये भी नहीं सोचा Kanallee hin yaadne
उनके बाद हमारा क्या होगा? erga inni dabre booda nu maal akka taanu. लेकिन रोहित Garuu Rohit रोहित कमजोर नहीं है Rohit dadhabaa miti. और तुमसे बहुत मोहब्बत करता Haalaan si jaallata sanirraan. कितनी आसानी से कह दिया कि पापा Haala salphaan dubbatte ati abbaan kiyya dadhabaa akka ta'e. और रोहित Rohit ammoo अपने प्यार को पाने की jaalala isaa argatuuf jecha का सहारा लेना क्या ये कमजोरी की निशानी नहीं? hirkoo nama biraa fayyadamuun kun mallattoo dadhabinnaati miti. प्यार पाने के लिए सहारा लिया है. Jaalala argatuuf jecha itti hirkate. Kanaafuu maal balleeshe maal dogongore? देखो नैना Laal Neenaa मैं अभी कहती हूँ anan mallee sitti hima. रोहित कमजोर नहीं है. Rohit nama dadhabaa miti. वो जानता है तुम किसी और से प्यार Inni hin beeka ati akka nama biraa jaallattu. फिर भी तुम्हें अपनाना चाहता है. Ta'ullee kan ofii isii godhachuu barbaada. ये ताकत है बेटे. Kun humna bar intala tiyya. यही मोहब्बत है नैना. Kana jaalalti Neenaa. तुम इस मोहब्बत को ठुकराओगी Ati jaalala kana hoo dhiibdee darbite. तो एक लड़की का फैसला होगा. Murtii dubartii takkaa ta'a. कल अगर पछताओगी Boroo sheenofte तो एक औरत का एहसास होगा. dubartii murtii dubartii nama guddoo ta'a. Hello. हाय रोहित Hi Rohit. Hi Neenaa. Eessa jirta? Waajjira keessa jira. बात करनी है Si wajjin haasa'uu barbaada akka tasaa काइंड ऑफ प्राइवेट dhimma dhuunfaati. कॉन्फिडेंशियल Private ka iccitii Jeekapur. ओह माय गॉड Yaa gooftaa. Kun xalayaa Firaankiiti. Obboleettii tiyya. दीदी गेस व्हाट अब क्या Tilmaami amma hoo maal taate? Baga gammadde. Bareedaadha. Galatoom. तुम्हें कैसे पता चला? Garuu ati akkamitti beekte? Ana gammaan banne. Maal hin banne? Akka hin banne illee amanii baqata. Hin baqadhan. ये देखो Kana laali. Xalayaa Firaankiiti. क्या हुआ? Maal taate? रोहित से मिलना चाहता Neenaa Rohitii wal arguu barbaaddi. Dhumarratti. Kanaafuu yeroo jalqabaatiif और फ्रैंकी का ballamaan bahuu barbaadan qaxaroodhaan. यस यस दैट्स फैंटास्टिक न्यूज़ Kun oduu dansaadha. Ofii kiyyaa qopheessan. Uffata adii bareedduu ishiisan. Xalayaa Firaankiitu si dhufe. Deemu waa nyaadhu. Akkamitti uumame? Ana gaa nama barate. Aman xalayaa Firaankii dhufe yeroo tokko. देखें गबरू जवान ने क्या लिखा. Mee gurbaan dargaggeessi sun maal barreesse? ये Kuni फ्रैंकी का खत नहीं xalayaa Firaankiitii miti. Hundi keessanuu ishiin dhufaa jirti kota kota. Calisa hangam takka irraa bareede intalli tiyya. Ijaamtuu raashaa tiksu. Budaan si nyaatin. बहुत हो गया मैं Amma haalaan baay'atee adeemu. नैना Neenaa तुम ati खुले बाल ज्यादा चले rifeensi si waggaa banaa ta'u natti tola. तुम्हारे बाल Rifeensa kee व्हाट maal ta'e? खुले ही अच्छे लगते Hoggaa akkanatti banamu namatti tola. जा Deem. रोहित Rohit kun hundi maaloo जिस let me na hayyame. जानता हूँ कि आज तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार नहीं Anin beeka har'a onnee kee keessa jaalalti anaaf hin jirtu. Garuu an kanallee hin beeka. Guyyaa tokko जरूर होगा na jaalatta. और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा An ammoo guyyaa saniin eegaa. क्योंकि वो दिन आएगा Maaliif hoo jette guyyaan sun hin dhufa? Shakkii tokko malee hin dhufa. बस आज Garuu har'a मेरे प्यार पर एतबार कर लो jaalala kiyya amani. क्योंकि मेरा प्यार हम दोनों के लिए काफी है
Maalifoo jettee jaalalli kiyya दोनों के लिए काफी। nu lamiidhaaf gahaadha. ये फूल मैं तुम्हें पहले भी देना चाहता Abaaboo kanaan durallee sii kennuu barbaada ture. Garuu sii kennuu hin dandeenye. था। आज इनकार मत करना, Haadha akkana hin dinne नाराज हो जाएगी। natti mufata. नैना, Neena, Neena, नैना, Neena, marry me। natti heerumi. हेलो Hello. क्या है? ओ, उसने हाँ किया। Ishiin tole jettee ni jirti. Itti heerumuudhaaf. Tole jettee. Hundi keessan na hammadha kottaa. नेक्स्ट स्टेप था करसन भाई और सरला बहन को Tarkaanfiin keenya itti aanu jara lamii amansiisuu ture haadhaaf abbaa isaa. Hanga sakkalee rakkisaa miti. आफ्टर ऑल Dhumarratti jiyoogiraafii qofa. Kootu kootu. Jennifer. Jennifer eenyu? Oh, ऑलराइट homaa jechuu miti. आप कुछ पीजिए Ishi waa dhugaa. Si. कॉक देना है Mee koo kaasan kennu. कोक टाइप प्लीज। Kooku. Sanuma. हाँ बदन नक्की छने देखो एंगेजमेंट और Laal guyyaa qubee guyyaa दिन पे हाँ और 2 दिन के बाद वेडिंग ayyaana bultii kennaa irratti. Ayyee rakkoon qabu. नहीं नहीं जैसे आप Akka ishiin barbaaddan haa ta'u. Waan nama gammachiisu tokko isinitti himu. Jennifer. एक फेमस पेरिस का डेकोरेटर Deekooreetara beekamaa Faaris tokko jira. Inni illee dhufa. सेम टाइम मेरा होली Sa'aatii wal fakkaatatti mana keenyallee isattu diikooreet godha. है ना वेरी बिग Mana guddaa qabna nu. देखो जी पटेल Laal Pateelji शादी कब होवे कैसे cini yoomii fi akkamii akka ta'e san isinitti dhis. होवे? तो बड़ी खुशी है इतना सोना मुंडा मिला Gurbaa bareedaa arganne soddaa. बस अपने बेटे दी याद आ गई Ilmooma kiyya qofa yaade malee. वेरी सैड Haalaan nama gaddisiisa. Rooyid nutti himee jira. व्हाट हैपेंड Maal ta'e? Dhukkuba onneeti. Oo. Dhukkuba onneetiin. बस नैना और शिव सेटल हो जाए Neenaa fi Shil yeroo tokko के चंडीगढ़ चली जावांगे aayirumani malee Ankara Chandigarh deema. Ishiin teennaa miti. Lakke जिया उतनी हमारी ji'aan hangas akka teenna hanga neenaan teenna taatetti. और मेरे पति को Jaarsi kiyya अटैक नहीं हुआ dhukkuba onneetiin himi ka du'e उन्होंने खुदकुशी की inni ifa ajjeese lubbuu isaa balleesseeti. की जरूरत थी उन्हें सच बताने की? Maal barbaachise isa dhugaa itti himu? रिश्ते झूठ की Firummaan haarawni utubaa kijibaa irratti ijaaramuu hin qabu. की संभालूंगी Firummaa duraanuu kunuunsuu hin dandeenye haaraa akkamitti tiksita? Firummaan hin tikfamu galmaan keessa malee laal jaartii ilma kiyya. आपकी बहुत Hanjaartii ilma keetii yeroo san ta'a hoggaa ji'aan ilma keetii taate. Ilma kiyyaa ishiin hin turre hin taatullee dhiigni dhiiga gahe नहीं सुनना चाहिए wanta ka dhaga'uun barbaadan. Maaliif? अगर सच बोलने का इतना Hoo शौक है, dhugaa dubbachuu hagana takka jaalatte dhugaa dhaga'ullee जी आमीर obsi dhagaye. Ji'aan ilma kiyyaatii miti. Ishiin maatii kanarraa gahee hin qabdu. वो सिर्फ एक बोझ है Ishiin ba'aadha. Ba'aa kana साल पहले गोद लेकर kaati इस कार पर डाल waggaa 10 dura fiddee nurratti feete. Ba'aa kana पढ़कर इस akka faanti ishii miila kana ejjatteen gammachuun mana kanaan nurraa fagaate. Nagaa dhabe manni kun ilmi kiyya narraa du'e. मुझे नफरत है उससे Injibbaanan ishii नफरत है उस
injibba intala abaaramtu san hin ta'u. Aman. Aman. मेरे बेटे की गलतियां Badii आज तक हम पर भारी पड़ रही हैं। intala tana ba'aa nuti ta'e badiin isaa jalqabaa si fuudhuu erga si intala san guddisu inni badii biraa tokkollee dalagee jira. Ati eenyu taateeti? Dhimma maatii kennaa keessa seente ka dubbatte namuu miti. या फिर शायद एक आवाज Ani akka tasaa sagalee tokko kanaan dura kaa si bira gahuu qabu si dhaqqabuu qabu dhugaa tokko जिसको बहुत पहले जान लेगा haati kanaan dura beekuu qabdu ture जनी जनी dhiis janii haa dubbadhu. आप सच सुना रही हैं तो एक Achi सच सुनाना चाहूँ dhugaa himaa jirtaa mi dhugaa tokko anillee sitti himu dhugaan sun आपके बेटे का नाजायज रिश्ता ishiin diqaalaa आप सबसे छुपाए रखा ilma keetiiti. और उस सच की निशानी क्यों छुपा Dhugaa san inni dhokse garuu का नाम क्या है mallattoo san dhoksuu hin dandeenye. Maqaan ishee eenyu akka ta'e hin beektaa? उस निशानी का नाम है जिया Ji'aadha maqaan ishee kan mallattoo sanii. Ji'a. जिसे उसकी अपनी माँ ने नहीं अपनाया Haati ishii deetteeyyuu ka ofii godhachuu kan danda'in ka ofii godhattee kan fudhatte jeeriidha. Akka ilmoo ishiitti kan guddiste. इस घर में लाने वाली Mana kana keessa ka fidde intala jaartii ilma keetii jeni. किसी औरत का चेहरा देख सकती थी Jeeniin silaa barbaadde jaaratti fuula intaloo sanii arguu barbaadde arguu hin dandeetti ture. Fuula ishii irratti jaartii क्या थोड़ी आंखें jaarsa ishii arguu hin dandeetti ture. Garuu ishiin ija ishii hidhuu qofa argite. क्या आपकी बहू चाहिए Tana jeeniin jaartiin ilma keetii. Ilma intala keetii kan inni nama biraarraa dhale fuutee guddifte jechaan itti jira. आरज़ी, आपके बेटे शायद जनी का गुस्सा सह पाते समझ पाते Ilmi kee aarii ishii hubachuu hin danda'a ture. Garuu haadhummaa ishii hubachuu hin dandeenye. हर पल अपने कमजोर Humni Jennifer yeroo hunda dadhabinna isaa akka itti dhagahamu godhe. एहसास ने उनकी जान ली Miira kana ba'aa itti ta'eeti lubbuu isaa akka balleessu ka godhe malee jeerii miti. Jeenii miti. डियर जेनिफर Jenniferitiyya. हूँ इन 6 सालों में Anin beeka waggaa jahii kana keessatti waa'ee ji'aa qofa si gaafadhe. बारे में कभी नहीं Waa'ee keetii takkaa sin gaafanne. Garuu har'a अपने इस आखिरी खत में xalayaa kiyya kadhumaa kanarratti मैं सिर्फ तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती an si galatooffatuu barbaada. हूँ थैंक यू जेनिफर Galatoomi Jennifer. थैंक यू Galatoomi. पति की गलतियों को माफ करने Badii की ताकत jaarsaa हमेशा औरत में होती है जेनिफर dhiifama gochuudhaaf humna ka qabu dubartii qofa. तुम्हें इतनी ताकत Garuu dubartii muraasa humna kana ka qabu वो उस गलती को अपनाकर badii san ka ofii godhatanii irra dabranii fi jaalala hangana ga'u ka kennaniif akka inni badii san hin raawwatinitti तब अपनाया ati जब मैं ji'aa yeroo san ka ofii godhatte hoggaa'an उसे नहीं अपना haati ishii ka ofii godhachuu dadhabe. कर्ज में कभी नहीं चुका सकती Tola ooltummaa kee kana yoomuu kafaluu hin danda'u. Namni hoggaa badii balleessu सजा भुगतने की ताकत भी उसमें होती है adabbii sanillee fudhatuudhaaf humna hin qaba jedhan. तुमने तो Garuu Jennifer ati waggaa hangana ga'u गलती की सजा भुगती badii saniif adabbii argatte haati takkaa balleessitee hin beeyne. वो भी मेरी वजह से Sunuu sababa kiyyaa हो सके तो मुझे माफ कर yoo dandeette dhiifama naa godh. आई एम सॉरी जेनिफर Dhiifama Jennifer. आई एम रियली सॉरी Dhiifama. मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है An dhukkubbii hedduu siif kenne. आई एम सॉरी Dhiifama. Haadha ji'aattu ishiidha barreesse. Haadha intala. वो बुरे नहीं थे Inni nama badaa hin turre. सिर्फ छोटी सी गलती हो Badima xiqqoo dogongora xiqqoo raawwate malee. Dogongora xiqqishuu raawwate intala tiyya. Inni nama gaarii ture. Inni nama badaa hin turre neena. एंड फाइनली जिया का Dhumarratti maatiin ji'aa guutuu ta'eef हो गया hin guutameef. सारी दूरियां मिट गई Fageenyi hunduun bade. सब एक साथ ईश्वर Hundi से keenyayyuu करने लगे। tokko taanee gooftaa keenyallee galatoofachuu jalqabne. Akka maatii guddaa सगाई की tokkotti तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो गई थी guyyaa cidha kiyyaatiif illee Jean de Bon, qophii jalqaban. famous interior designer, Interior dizaayinerii beekamaa Faransaay Patel Menshaniin dekoreet gochuudhaaf dhufe. From the top. Jalqabarra cidhaaf qophaa'aa jirani.
और अमन के मैंशन में mana aman keessatti न जाने क्या हो रहा था। maal akka uumamaa jiru hin beekamu yaa rabbi. भगवान ने कांता बहन की Rabbiin kaantaa bahee du'aa ishiillee dhagaye. शादी एक लड़की से Rohit dhiira osoo hin ta'in गर्ल dubartii fuudhu edda. फाइनली सगाई का दिन Dhumarratti guyyaan cidhaa गुजरात ने बड़े स्टाइल Gujraat istaayilii addaatiin से पंजाब haala ho'aa ta'een खोल दिया। Panjaabotaaf balbala isaa bane. Panjaabiin gosa warra intalaati. Gujraatiin ammoo gosa warra gurbaati. Seef Alii Khaan jechuudha. But who are we? Yes, who are we? કોણ છીએ આપણે? Say G. You. J. J. હવે જામનગર. It's okay. Homaa jechuun miti. કુંવારી કોડીનું ફોન કરી. Kwaarii kuruu bilbillu teem dhiis. Super Waaw haalaan bareedaadha. Harka dhaaf yaamilee बहु फाइन छे. haalaan namatti tola. फाइन छे. Ka addaati. सरस सरस सरस. हाँ अगर ये था गुजरातियों का कमाल Kun ढूंढ देखो daansii Gujraatotaa yoo ta'e amma ammoo ka Panjaabotaa ilaallu si Fireenkii. चक दे फटे. Jalqabi kaa. तेरे माथे झूमर दमके तेरे कानों वाली चमके है रे तेरे हाथों कंगना खनके तेरे पैरों पायल छनके है रे नैनों से बोले रब्बा रब्बा मन में डोले रब्बा रब्बा अमृत घोले रब्बा रब्बा तू सोनिए तेरी आंखें काली काली तेरा गोरा गोरा मुखड़ा है रे तेरी रंगत जैसे सोना तू चांद का जैसे टुकड़ा है रे तेरे गाल गुलाबी रब्बा रब्बा चाल शराबी रब्बा रब्बा दिल की खराबी रब्बा रब्बा तू सोनी तू जो आई सज के मेहंदी रच के चल बच के ओ सोनी दिल कितनों का खाए धच के
मुझे लगती है तू कितनी प्यारी है खुशियाँ जितनी है सब ढूंढ ढूंढ के लाऊं तेरी डोली के संग कर दो सारी रे तेरी डोली के संग कर दो सारी रे तू जो आई सज के मेहंदी रच के चल बज के ओ सोनी ये दिल कितनों का खाए गच के ओ सोनी जितने बारे में सोनी सोनी अच्छा माही दे everybody sing सोनी अच्छा माही दे तेरे माथे झूमर दमके तेरे कानों वाली चमके है रे तेरे हाथों कंगना खन के तेरे पैरों पायल छन के है रे नैनों से बोले रब्बा रब्बा मन में डोले रब्बा रब्बा अमृत डोले रब्बा रब्बा जिंद माही में सोनी सोनी अच्छा माही दे everybody sing सोनी सोनी अच्छा माही दे जिंद माही में सोनी सोनी अच्छा माही दे everybody sing सोनी सोनी अच्छा माही दे Mr. Mathur, episode biratti ilaalla. Piriyaadha bilbillu. Cinqaminatti nagaa qaba. Piriyaa maaliif cinqitan? Haadha ammoo guyyaa cidha ishiiti.
hadda moobaayiliin barbaachatu waadaa nagaltee turte hospitaala taayoon hospitaala keessatti dooktarri si qofa abe maaloo ati yeroo hundaa akkan na goota maal jechuudha re'as dhufuun tole haarituuf hadda mallaqee kee hundaan wacii godha antakka si didee beeyta Rohit, it's too expensive. haalaan qaaliidha kurrooti kootu haalaan bareedaadha hunda caala kan namatti tolu Come on, it's lovely. abbaan kiyyallee tole jedhe haalaan bareedaadha kamila kamila तुम जाओ अच्छी तरह देखो. ati deem sirriitti ilaali haalaan bareedaadha deem kamila kamilaan duutee jirti seenaa dheeraadha Hi, Priya, right? haay piriyaadhaami maqaan kee I'm Nena. anneenaa jedhama neenaa Aman ki dost. hiriyaa aman oo gooftaa neenaa ama waa'ee keetii hedduu haasaa Nice things. waan bareedaa akka ta'e abdii qaba By the way, this is Rohit. kun reet jedhama haadhimaa kiyya tun ammoo piriyaadha jaartii Right. Nice to meet you. Yeah. si wal baree haalaan natti tola So, you guys shopping? kanaafuu shoppingii dhuftaniiti waa bitachuu आज हमारी एनिवर्सरी है hadha ayyaana guyyaa cidha kennaati kanaafuu birrii isaa hundaa balleessu jedhee dhufees Aman bhi yahan hai. amanillee as jira jechuudha aman maaliif as dhufa abee abee अब ये abee दोस्त हैं hiriyoota aman neenaa fi rooyit hey दिस इज अभय kun abeedha jaarsa kiyya Husband? jaarsa तुमने ati फिर से शादी कर ली? lammaffaa heerumte jechuudha sii piriyaa ati kanaan durallee heerumte ajaa'iba nullee naffeere nu waamne callisati kunuu hamataa na nyaate akka tasaa amantu wal nu barsiise inni nama gaariidha yeroo hunda nama hunda gammachuudhaan arguu barbaada garuu haadha abee haadha isa hoggaa arguun dhugaa siin jedha piriyaa haadha amaniin hoggaa argu amanuun danda'u isa bira yeroo guddaan qabu inni amma garuu isin isa cinaa jiraachuu keessaniin haalaan natti tole hafuura isaa dhumarratti अमन के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है aman amma yeroo guddaan qabu अमन के पास अब ज्यादा वक्त नहीं aman amma yeroo guddaan qabu dhaga'i kolfi sheeqii taphadhu maaliif beekta bor jiraattee jiraachuu baatte प्रिया मेरी बीवी piriyaan jaartii tiyyaa I love you si jaalladha haalaan si jaalladha मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगा an umrii kiyya guutuu si jaalladha hanga du'utti illee si jaalladha उसके बाद san boodallee sima jaalladha हेलो अमन hello aman अमन aman ये क्या कर रहे maal gochaa jirta माँ मुझे जाना है aan deemuu qaba harme maaloo I love you very si jaalladha haalaan si jaalladha
झूठ कहा है तुमने natti kijibde ati तुम नैना से प्यार करते हो ati neenaan jaalattaan झूठ कहा है तुमने in kijibde ati मैं नैना से प्यार नहीं करता। ani neenaan jaaladhuun ये मत करो akkana godhin Enough. ga'e ये सब करने से सच्चाई kana नहीं gochuu बदलती keetiin अमन। dhugaan hin jijjiiramu aman तुमसे प्यार करती हूँ, neenaan तुम si नैना से jaalatte प्यार atillee करते हो। neenaa jaalattaan इस प्रेम कहानी में मैं कहाँ seenaa jaalalaa kana keessatti aneessaan hedduu seene seenaan jaalalaa onnee lama hedduudha और कुछ महीनों के बाद इस प्रेम कहानी ji'a muraasa booda anammoo hin jiraadhu seenaa keessan keessatti ayyaadannoo qofa ta'e hafa सच्चाई तो तुम हो रहे dhugaan si aman सामना मैं कर सकता हूँ अमन an dhugaa wajjin falmachuu hin danda'aman यादों से लड़ने की garuu yaadannoo wajjin falmachuudhaaf humna hin qabu akkamitti humna hin qabne ati इसका मतलब है कि नैना से जितना मैं समझता तुम प्यार करते हो तुम नहीं करते। hanga ati neenaa jaalatta jedhee ayyaadu hin jaalattu jechuudha jaalachuu hin beeku hin jetture ati maal beekta jaalalti tiyya maal akka ta'e कुछ नहीं जानते homaan beektu ati नैना मेरा सब कुछ है neenaan anaaf waan hunda jireenya tiyya jaalala tiyya आसानी से अपनी जिंदगी को जाने haala salphaadhaan jireenyi kee akka si harkaa bahu hayyamtaare ati simaa si hin galle नैना मुझे पाकर एक दिन खो गई। तुम्हें खो neenaan ana argattee guyyaa tokko na dhabdi si dhabdee maal argatte वो प्यार जो तुम्हारा है, jaalala kee ta'e वो प्यार जो तुम्हारा हक है, jaalala haqa kan kee ta'e सिर्फ कुछ वक्त की जरूरत yeroo qofa si barbaachise है जो मेरे पास नहीं है। waanuma san kaan hin qabne yeroo hin qabu नैना सिर्फ तुम्हारी neenaan tee qofa नैना को नहीं छोड़ ati neenaa dhiisuun hin dandeettu ofii keetiifillee miti neenaaf jechallee miti ati nama du'u weedu jechuufillee ta'u hawwii kiyya kadhumaa galmaan naa ga'e ati neenaa dhiisuu hin dandeettu ga'e ofii keetiifillee ta'uu baatu तुम क्या करते iddoo kiyyaa silaa taate ati maal goota maal qaba काश मैं तुम्हारी जगह maal qaba silaa bakka kee ta'e इतना प्यार करते हो hangana takka na jaalattaa कि जाने के बाद भी erga deemte boodallee मेरे लिए प्यार छोड़ के जाना anaaf jaalallee soyxee naa dhiiftee deemuu barbaadda चाहे किसी और का ही सही। nama birallee haa ta'u maaliif क्यों करते हो मुझसे इतना? maaliif hangana takka na jaalatta ati क्यों करते हो मुझसे? maaliif hangana takka na jaalatta मैं तुमसे प्यार नहीं करता। an sin jaaladhu मैं तुमसे प्यार नहीं an sin jaaladhu मैं तुमसे प्यार नहीं करता नैना। an sin jaaladhu neena I don't love you। sin jaaladhu an मैं तुमसे प्यार नहीं करता। an sin jaaladhu मैं किसी से प्यार नहीं करता। an nama tokkollee hin jaaladhu क्यों करे मुझसे इतना प्यार? maaliif hangana takka na jaalatta सोनी बन्नो चनसी चमके मत्थे उत्ते झूमर दमके पलकां उठ दियां ने थम थम के मैं वारी जावां सोनी बन्नो
अपने सारियां नू छेती अपने नहीं मिलदे जा बन्नो पावे खुशियां ते दिलदारियां तू पावे अरमा सब दिल दे सच है कि दिल तो दुखा है हमने मगर सोचा है दिल को है गम क्यों आँख है नम क्यों होना ही था जो हुआ है उस बात को जाने ही दो जिसका निशान कल हो न हो हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो
Aman. Aman. सब मिलने आए Namni hunduu si ilaaluu dhufe. Will you marry me? Natti heerumtaa? Maaloo. Galatoom. Ji'a? Amanichaa boqatu. Bor deebinee dhufnaa. Jenny. Lajjooji. Good night, sweetheart. Nagaatti buli qashtii kiyya. Galatoomi sheekshi. शादी के बाद थोड़ी मोटी हो गई है। Erga heerumte booda xiqqoo furdattee jirta.
Maaltu si dhagama? Bareedaadha. Dhiifama. An hayya achi dubbadha. Na fakkaata. Rohit. इस जन्म में नैना तो Dhaloota kanatti neenaan tanteeti. लेकिन अगले हर जन्म Garuu dhaloota itti aanu hunda हर जिंदगी वो मेरी हो ishiin tiyya. Waadaa naaf gali. Waadaa naa gali. Waadaa siif galaan. Saree. Waadaa siif galaan. Galatoom. अब मुझे सोना है Amma rafuu barbaada. जाने से पहले Deemuu keetiin dura उठा देना na kaasi. Aman. not yet Ammaa miti gadhee. Waggaa 20 booda ergasii nin deeme. हम सबको छोड़ के Hunda keenya dhiisee एक याद बन गई, yaadannoo qofa ta'e. एक ऐसी याद जो मेरी Yaadannoo akkana utubaa firummaa walitti dhufeenya kiyyaa kan ta'e. मेरा पहला प्यार था Inni jaalala kiyya ka jalqabaa ture. और तुम्हारा भी Siifillee akkasuma. है ना जिया। Akkasuma mijiyaa मैं उसे कभी नहीं भूल सकती, ani isa yoomuu dagachuun hin danda'u. उसने मुझे प्यार करना सिखाया, Inni jaalachuu na barsiise. जिंदगी से, Jireenya अपने आप से, mataa kiyya रोहित से। rooyitiin मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। yoomuu isa dagachuun hin danda'u. Nuti हम उसे कभी भूल नहीं सकते। nuti yoomuu isa dagachuun hin dandeenyu. Harmee It's getting cold. haalaan namatti qorra. Gara keessaa seennu maaloo dhufe qastii tiyya koottaa. Wait up, Ria. Na eegiriyaa. By the way, 2-3 Bajawee guyyaa 2-3 ta'e sitti hin himne I love you. akkaan si jaaladhu. हर लड़की का सपना होता है Abjuu dubartii hundaati. अच्छा दोस्त मिले, Jaarsisii bifa jaarsisiitiin hiriyaa gaarii akka argattu. पति पा लिया। Ani immoo bifa hiriyaa gaarii kiyyaan jaarsa gaarii argadhe. Aan नैना कैथरीन कपूर Neenaa Kaatiriin Kaapur Paatel. और ये Kun ammoo मेरी कहानी। seenaa kiyya.